Kaan ammoo haadhaa fi abbaa isaa naman kabajne billaahi alayhi. Milkaa'uun fadhaa jetti barra xarraqqeen dardaraa fi shamarran. Eessan milkooyte? Haadhaa fi abbaa keetitti mataa jabaachee milkaa'uu feeta waf yallama adeero. Baabaani yu'ajjiluhumullahu fi duniyaa qabla al-aakhira. Hulaa lama jee bar yookaanuu waa lama Allahan qixaaxa aakhiraa dura ka'achitti sii qabe addunyaa tana keessatti sii jarjarsaa jee. Al-baghyu wa uquuqul waalidayn. Nama rorroo namatti godhuu fi abboo fi ayyoo harkaa fi fuulaan nama itti jallatee jee. Rorroo namatti goonan haadhaa fi abbaa itti jallannaan akhiratti waan sii qabe odoo jiru as keessattis qixaaxni. Salaata mee mi'aan san eessa jirtu? Hin jirtu. Quraanaas numa qaraana mee mi'aan san moo hin jirtu. Sadaqaas waan rabbi sii laaffise numa kannita mee eessa jirti moo? Buruja qaba namni rabbi sodaatu mee burujni hin jiru. Nam takka nuu kabaju waluu kabaju nuuqa maaliif warra maaseetaati gaa irra hedduun keenya illaa man rahima rabbuka. Onnoo jiruu salphattuu kanaa jiraachuutti hin jirru. Saahiban ta'an jarri kun namni salaatan salaanne saahiban ta'u waliddir saahiban ta'u kamana caffaraa farshoo malee hin beeyne abadan saahiban ta'u.